Silaa rabbiin kan nabiyyii ergu tahee ni huntaatu Oromoo keessa. Oromoo naannawa kamiirraahi nabiyyii erga jetteeti yaadda. Ni huntaatu silaadha. Oromoo naannawa dhiid. Akkasi Oromoo naannawa ati jettee sanirraa erga jechuudha. Silaadha beektaa? Silaa ammallee nabiyyii erga marree. Oh shit. Silaadha dubbiin Oromoo naannawa ati jettee sanirraa erga dhugaa keeti. Maaliifii naanjii isaaniitu hayyu? Maaliifii naanjii isaaniitu goota? Isaaniitu beheessa. Hunda Oromootu gootaa fi beheessa jechuu barbaadeeti daawwattootaa fi hordoftoota. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota kan daawwachaa jirtan obboleessa keessan Hamzaa Sheekh Jaabir. Inshaallahu ta'ala har'aan tana wanni nin qabadhee isinii dhufe waan ajaa'ibaa tasi fayyaddu ta'atitti gammaddu ta irraa illee fayyadamtee maaliif hagaammaa nun barsiisin jettee yaaddu yoo na beekuu dandeeysa maali laata dhiiroo amma durni yaadattanii bara 2020 keessa aboo daddafaa 100 haa guunnu teknoolojii ajaa'ibaatiin isin barsiisa jechaatiin ture yaa ni yaadatta teknoolojii ajaa'ibaatiin isin barsiisa jechaatiin ture 100 guunnee laata dhiiroo guunneessa no guutuu biraa'u kunneetitti 100 fi 8 deemaa jirra. Okay, ragaan 100 guutuu keenyaa maaltu nu ragaadha beektanii? Budaa YouTube yoo arkee ummanni YouTuberootaa ittiin maal tahan? Come on. Ni cululuyti ala nama bareeddi yaa subhaanallah. Tana sartifikeeta YouTube ni namaaf kennu. Budaa YouTube. Ijji keessaan nama mul'atti garta daawwitii fakkaata. Okay, isii tana Hamzaa Sheekh Jaabir. 100 guutuun isaa ragaan keenya sartifikeeta YouTube yookaanuu hoggaanii fi adawwiin ta'e agartee waan rifattu. Nin beeka namoota hedduu rifate hoggaa waan kan agarsiise no way. Ammallee akkasumatti jaallattootan kiyya warri wal kabajnu kabajaa waliif qabnu hedduutu naaf gammadaa jira nin beeka kaati gammadaa jirti. Kabiraa immoo tanaan dhaadata maarree godhaa kan jedhu mee fidi kijiba. Okay, daawwattoota fi hordoftoota gakkuma 100 guunne galatoomaa daawwattoota kiyya jaalatamuu fi kabajamuu qaqqaalii daddahaba daddaa'imandii qoqqoraan. I still love you. Dhagaa hundi keessanuu galatoomaa. Irra deebiitiin isin galatoonfachuuf adaboo aboo galatoomi wallaahi galatoomi silaatiin subscribe naa tuquu baatte akka isin irraa kaasutti 100 guutu jechuudha. Meen adeeroo. Kanaafuu gaa teknoolojii ajaa'ibaatiin isin barsiisa jettee xiyyaadachii fi samii walii garagalchuu turte maali teknoolojiin sanii jechuun kee hafan qabu sin barsiisa irraa gammaduu teessa. Ammallee waan nama si barsiisu kana wallaahi jechuun rakkoo gurguddoo ati sirra jirtu sirraa furuu deemti wanni kun. Namootaan garii maaliif akkana haasawa dheereessa maaliif ittiin seennee jaa ittiin sii seena garuu san duratti waan ajaa'ibaa takkaan si garsiisuuf hadaa baay'ee. Maali wanni ajaa'ibaa san? Peejii Hamzaa Sheekh Jaabir jettu irratti barruu takkaan sheer godhe. Maali barruun san beeytanii waan hedduu nama ajaa'ibsiisaatii fi nama dinqisiisaatii taniin hedduu dinqisiifadhee qoflee itti du'e. Allahu akbar peejiin teenyoo nama 313 lakkuma aboon subscribe godhaa peejii isaa jalaa bahaa jaanitti namni waddummaachaa deeme what
What? Waa hedduu jechuun barbaadu. Ati alaa kullee al nama 313 taanee jirra. Alhamdulillah. Jaalatamuu kabajamoo hundi keessanuu naa galatooma. Okay. Wanni ningaa isin garsiisuu barbaadee kunoo wanni tana sa'a 12 duraan sheer godhee kiristaana Oromootii fi Muslima Oromoo kamtu afaaniin adaba irra qaba jetti. Kamsi fakkaatamee ati yaadi? Kamsi fakkaata? Komantii jala argachuu dandeessa atummaanuu. Ijoolleen kiristaanaa adaba ni qabdi moo hin qabdu? Ijoolleen Islaamaatis adaba ni qabdi moo hin qabdu? Komantuma jala argata baay'ee. Okay. Komantii jala waliin haa dhaynu. Komantii jala gaa. Kamtu afaaniin adaba irra qabaa? Deebisaa gaafii tanaa komantii jala argatta. Je'eeti qofla sadii qofle. Okay, come on to the comment. Komantii jala kootu. Haya, durarratti namni komantii kannate Naziir Nuuraati. Kiristaana Oromootu kabajaa fi adaba irra qabaa jee. Dubbiin tun dhugamu kujiba. Atummaan komantii jala deemtee ilaaluu dandeessa. Komantii 980 wayi. Oh my God. Anillee maaliin deebisee as jalatti? Wallahi dhugaa keeti. Ni ilaalle. Komantii 983 keessaa. Okay. Abdusee Serbiyaa dhugaa dubbachuuf ijoollee keenyaatu nama arrabsaa oola. Dhugaan dhugaa komantii kanaatu komantii kanarrattu arguu teessaa. Jarri lachuu Muslima. Naziir Nuuraa Abdusee Muslimtoota jechuudha. Okay. Afaan kee qabadhu. Afaan kee qabachuun nu gargaari. Laal. Komantuma kiristaana Oromoo bilisa wallaahi. Onneerraa jaaladha wallaahi. Wabillaahi. Kiristaana Oromoo Muslima namni kun. Waaw. Namni kun Muslima kiristaana Oromoo niin jaaladha onneerraa jaaladha jedhu. Dhugaasaati. Joolluma kiristaanaa ta dhuftee afaaniin komantii jala waxat jettu takka nagartu. Joollee faaxeelee waa'uu uffatte Shayxaanaa fi Hamzaa Jaabir kam irra adaba qabaa deebii. Islaama laalamma kun. Gaafiin gaafadhe achi jalatti waan biraa na gaafate. Shuf. Okay. Kiristaanaatu adaba wallahi. Muslima isiin tunis. Alaa kulli haal. Akkana jechuun kiyya Islaamaatu Muslim yookaanuu Islaminaatu Muslimummaa Kiristaanummaatu Islaamummaa caala Islaamummaatu kana jechuu barbaadeetii miti. Wanni inni isinii galchuu barbaade bakka tanatti daawwattootaaf hordoftoota kiyya. Wanni isin asirratti hubattan joolleen nuti Islaama ifiin jettan waan kana rabbii keessan akka isin hin barsiisin adaba dhabuu kana. Nabiin akka isin hin barsiisin hin beeka. Nabiin Islaamaa adaba dhabuu naman barsiisu. Rabbiin Islaamaa adaba dhabuu naman barsiisu. Rabbiin Islaamaa maal lamaan jaa beeyta? Walaa tasubbu alladhiina yadcuuna min duuni illaahi warra amantii biraa qabuu hin arrabsinaa jaa. Maalayyaa warra amantii ta'e qabu. You see? Kana waan kana eenyutu godhe? Warra Feesbuukaa ustaazota Feesbuukaatu godhe. Hoggaan ustaazota Feesbuukaa jiru namni waan biraatti irra fudhata. Abdii Jimmaa. Oromoon kiristaanaatu adabaas naamusaas qaba. Safuus qaba. Kunneen akka harree sagalee dhageessisaa oolti. Oh my God. Oh my God. Kiristaana Oromooti. Warri dhugaa dubbatus numa jira. Okay. Obsaaf amantii namni jiru maal jedhee gaafii maal qabare kun kiristaanni ikkoo yoo arrabsaniyyuu waaqayyo siif haa dhiisu jedhee malee deebisee hin arrabsu. Xiqqaattan faaxee xiqqaatte yaa faaxee ustaadni kee arraba kana si barsiise yaa faaxee ustaadni kee arraba waynuma xiqqaatte duba shiishe silaa islaamummaa gartee akka keeysanii kaniin baradhu ta'e islaamummaa akka isin barattanii san kaniin baradhu osoo ta'e dhiiseetiin deema.
garuu islaamummaan nan baradhe islaamummaa qulqulluu nabi Muhammad irraa dhufte sallallahu alaihi wasallam islaamummaa warri maallaqa barbaadu tasaanii keessanatti himachaa na barsiisee miti islaamummaa gartee siikannaa nama barsiisaniin baradhe islaamummaa si kajeelaa nama barsiisanii miti islaamummaa kajeellaa nama barsiiftuun baranne islaamummaa arraba nama barsiiftuun baranne si galee okay waan ajaa'ibaa komentii tana jala gartagaa duba daawwattootaa fi hordoftoota tun hangana tanaafi karaa barnootaa wanni sanitti osoo isin dabarse dasna ja'a barnoota maaliiti fakkeenyaaf arra barnoonni si barsiisu deemu keessaa tokko shariika yookaanuu geela yookaanuu saahiba yookaanuu friendii qabdaa jennu namni kuni miiseeja wayii siif erga miiseejanni siif ergu kana osoo ati ilaalle galgala siira jiru miiseeja sirratti erga fakkeenyaaf liqii sirraa qabaa jennu miiseeja wayii sirratti erga maallaqa xiyyanaa kan narraa tursiifte adaban qabdu waan jeufaa sirratti erga kana xiqqoo booda taa'ee yaadee boo namni kun ni rifata jee haqa miiseeja namni si ergee sirraa haqe akkamitti ati arkuu dandeessa osoo ati ilaalin fakkeenyaaf WhatsApp irra namni footoo si ergee si jalaa haquu danda'a miti katabbii si ergee si jalaa haquu danda'a barruu si ergee si jalaa haquu danda'a yoo achirraa haqamte akka si biraa hin haqamne akkamitti godhuu dandeessa akka ati ilaaluu dandeessu waliigalee dura dursoo as dhufna Play Store eega dhufne booda nootii save jennee barreessina nootii save jennee eega barreessine akkanatti toyna application kanaatu nuuf gabbaa nootii save jaa application kana ani gabbuufadheetiin jira atilleen gabbuufattaa jechuu open jennaan open hoggaa jenneen allahu akka hunda goota for example fakkeenya gabaabaa tokkoon sii godha irra deebi'eetiin delete godhee haareetti uninstall godhee si garsiisa maaliif jennaan akka ati qaceelloon naa hubattuuf haya uninstallin jaan ifirraa haquttiin jira hayyee amma kunoo install jennaan amma install hoggaa jenneen booda pending installing nuufi amaa jiraa jechuudha okay dhiifama okay open jennaan open hoggaa jenneen akkanatti nuu baha bakka kana ni gartan next bakka jiru kana xuyna jechuu next ammallee next itti deebifna ammallee as dhufna as hoggaa dhufne bakka allahu jettu kana directly xuyna hoggaa allahu xuyne akkanatti nuu fida notification access bakka jiru keessatti nuu fida next kana xuyna next hoggaa xuyne maal barbaanna nootii save kan jiru san barbaanne maal goona irraa bannaa jechuu kunoo laalasitti nootii save kana on goona jechuu on hoggaa goone allahu jennaan allahu eega jenneen booda ni dhufna allahu jennaan ammallee save nuu godhaa jira jechuu you see okay next jennaan application irraa akka save nuuf hin goone cufuu barbaannu akkam goona akkana goota sirraa cufe jechuudha la akkana hoggaa goote ni cufe jechuudha kana hoggaa goote banaadha irra si erguu danda'a hayyee fakkeenyaaf galgala keessa anaa rafu jiru waliigallee waasappii lamaan qaba tokko waasappii biizinasii tokko immoo normal waasappiidha waliigallee normal WhatsApp kanas update godhuun qabaa jechuudha. Normal WhatsApp kanas WhatsApp messenger kan jiru kana update irratti hin tuqa jechuudha. Hanga kun update nu ta'u ni deemna. Directly anuma wajji deemi. Okay, kun update nu ta'e moonuuf hin taane isaan laalla. Okay. Update waan ta'aa jiruuf irraa nu baase. Hoggaa waan takka update godhu okay ni bannamma. Automatically ni dhufna bilbila kana maqaa irratti godhannaa jechuudha. Hamza Boz jennaani okay
bilbilli kun amma maal nu ta'a hamzaa booz nu ta'a jechuudha. Hayyee amma kami hamzaa boozii sun kana xiyya kaan ammoo maqaan isaa hamzaa biigmaan akkuma ammaa sirna wajji gartu kana hamzaa biigmaan ja'a niin tuqa salaamtaan ergaa fi assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu jeetiin ergaaf. Hamzaa biigmaan achirraa hin laalle laala sirratti giriin naaf hin kennine jechuudha. Hamzaa booziitu hamzaa biigmaan irratti ergee maaliin godha? Qabeetitiin dilleet godha. Dilleet hoggaan godhu yoo ifirraa haquu feete dilleet for me cancel dilleet for everyone kanarrattiin tuqa irraa haqeetiin jira jechuudha. Amma hamzaa kana dhufnee ilaalla. Hamzaa booz maal naa ergee haqee ture ni yaaddawa akkamitti waanatti ergee haqa na daffare maarree hamzaa akkana godhuun qabu ittiin aara. Isaan dhufa otomaatikaalii as itti dhiiseetumaan miiseejni inni naa ergee bakka inni keessa seef naa ta'uu jira. Nootii seef keessa dhayne jechuudha. Nootii seef keessa ni dhufne. Okay. Nootii seef keessa hoggaa dhufne bakka kana xuyna yeroo hunda bakka miiseejii tanaa bakka gartee milikeeta miiseejii tana xuyna as xuyna. Hamzaa booz maal naa ergee ture? Assalaamu alaikum naa ergee ture. Achi keessaa narraa haqullee asitti naaf mul'isaa jechuudha. Haala kanaan miiseeja haa taatu, footoo haa taatu, whatever waan ati barbaadde tan gartee dilleet sirraa godhan asii harkachuu dandeessaa jechuudha. Yosii barnoota ajaa'ibaati gaa laayikitu gaadee yeroo maan ulaalaa oolta. Irraan sii deebi'a boo'istiinumaa namaan gootu. Hamzaa kanattiin footoo wayii takka ergaa jennu. Footoo wayii takkaan ergaa. Ol footoo keessa seeneetitiin okay. Footoo tanaan itti erga. Footoo tanaan hamzaa biigmaan itti erga. Ilaallee hamzaa booziitu naa erga ilaallee dafeetitiin dileet godha. Eenyu hundarraa hin dileet godhe jechuudha. Dileet hoggaan godhe ammallee footoo naa ergee dileet narraa godhe. Waasappii kana dhufne. Waaw! Xiyyaan kun waa'ee ergee dileet godhuu hedduu jalqabee jira. Maali mallisaa? Aboona darare. Okay. As keessaa dileet sirraa godhe. Eessa keessa seef sii taati? Nootii seef keessa dhufta. You see? Waan inni chinnaa erge asitti seef naa taatee jirti jechuudha. Oh my God. You see? Haala kanaan waan namni sirraa wanni godhe harkachuu dandeessaa jechuudha. Barnoota ajaa'ibaatiimi. Miiseeja fadhan waasappii, miiseenjaraa hunda isaa toggaasitti ergan akkanatti harkachuu dandeessaa jechuudha. Tiktookaa wahuma hundaa'u. Okay. Maali gaa maana eeyda? Laakii tuqe komantii bareedduu katabe haasidummaan umaa siin gootu barnoota teeknooloojiitiin si barsiisu jira si galee. Kamoon adeeroo ammallee waan biraa ittiin si dabalamoo ittiin dabalu? Okay takkaan si dabalata si ajaa'ibsiistu. Lamaan itti si dabalaa'u. Okay. Waasappii kana dhufne. Waasappii kana hoggaa dhufne footoo akka namni yeroo takka qofa laaluu danda'u godhuu dandeessa. Akka namni yeroo takka qofa laaluu danda'u godhuu dandeessa. Fakkeenyaaf boozii fi footoo ergina as xuyna akkana goona footoo tanarratti xuyna footoo tana erginaaf jechuudha. Maaltu jira? Waan taayim bakkeetu tana laal as koonna wajji laale bakka tana agartaa? Asirratti footoo tana hoggu takka qofa akka laaluu danda'u godhuu dandeessa jechuudha. Asiin tuqa okay hin jaan waan taayim irratti tuqee niin erga. Yaa laal duraan footoo taatee baati amma immoo haala kanaan waan taayimii qofa jettee baati. Hamzaa booziitu eenyuuf ergee? Hamzaa biigmaaniif ergee jechuudha. Hamzaa biigmaan keessa dhufna footoon akkanatti naa gabbaati. Footoo takkuma namaa ergita. Namni hogguu takkitti qofa laaluu danda'a malee lamata deebi'ee ilaaluu hin danda'u. Fakkeenyaaf jaalallee keetii footoo takkatti ergitee waswaasa naquu feete ni jiraami. Footoo takkataa bareedduu takkatti ergitee akka inni aboora deebii naa erginaa min jiru as tuyxa. Footoo yeroo tokko qofaan laaluu danda'a jechuudha. Yeroo tana achi laaluu hin danda'u. Footoo tana
Footoon tun baay'isa wayachumaanuu faraan gursum isaa xiqqaati maal jee naa duraa habbaa lamaan qabaa takka asirra takka asirra. Oh my god, farree das jetta homaa naa duraa lafa qaba. Okay, amma gaa footoo tana tara lamadaa deebi'ee ilaaluu waan hin dandeenyeef jecha asiin tuqa yoo naaf hin taane riippoortiin godhuu danda'a. Naxibii tana tuqee dileet godhuu hin danda'a, riippoortii godhuu hin danda'a jechuudha. Maaliif waan akkanaa natti ergaa jee? Amma irraa hin ba'ee deebi'a. Opening bantee jirta ilaaluu hin dandeessu jaa. Hogguma takka qofa akka namni footoo ilaaluu danda'u godhuu dandeessa. Barnoota ajaa'ibaati kunis abbaay'ee walii galee takkaan agarre gaadeeroo das naman jiru irra deebi'eetiin si garsiisa ammallee yoo siif galuu didde. Yoo siif galuu didde irra deebi'eetiin si garsiisa. Hamzaadhaaniin dhufa bakka footootiin seena. Hoggaan bakka footoo seenee ammallee eenyu irrattiin tuqaa. Okay, faraanuma irratti adeemsa. Hoggaa faraan irratti tuyxe osoon ergine dura laal bakka tana aad caption bakka jiru kana dhuftee waan lakkoofsa tokko bakka qabu kana garta as tuyxe. As hoggaa tuyxe footoo laal maal jaa footoo set to view one yeroo takka laaluu qofa irratti set godhamtee jirti. Niin erga. Hoggaan ergee akkanatti baatii jechuu. Siigalee akka duraanii guddatteen baatu. Hamzaa Biigmaan irra dheeyna. Hamzaa Biigmaan ni dhufa. Footoo tara takka qofaan laaluu danda'a. Eegaan laalee booda oopiniid jetteeti jirti. Ichi boodatti deebi'ee laaluu hin danda'u jechuu. Amma niin seena. Khalaas tara takkitti tana achi laaluu hin danda'u. Irraa hin ba'a oopiniid. Itti tuqaa ooluu hin danda'u jechuu laaluu. Barnoota addaati adeeroo. Walii galee? Okay. Tiippii irraa boodaatiin itti sii dabala. Ta irraa boodaatiif tarraa maxarashaa. Googil ni beeytan. Googil Googil kana fakkeenyaaf seenteetiti waa sarchi goota. Akkaataatti waa haa godhanaa ta'uu. Akkaataatti wallaansaa haa ta'u, akkaataatti something bakka whatever wooma fedhe waa ta'u waan bareedduu takka sarchi goote jechuudha. Waan siif maali fakkeenyaaf wanni ati sarchi goote hundi asirra jira laal. Asirra jira maali يوم تدعو كل ذات حمل حملها الكلاب تنبح يؤمنون بالغيب وانا تسرچ قوتي هندا جوجل نما باسه چبودا كم نما باسا هوغاتي نما وجها سويتو اسجل فاس غرسي سلاله ما فكينيا وانا تسرچ قوتي اسجلت بكا فيلم الرالا ناتو بكا وانا دادار رالا ناتو اسجل باسه فكينيا نما وجها سويتا سكرين نما خنتا أهون مني خوانا كان لا سنجان أكمل في الروان سنخوشيفت جوجل خينا ما بيربنو صداتي جوجل خينا ما بيربنو صداتي تكا ويب سايتي سيف خبات هاتي تكا ويب سايتي بزنس سيف تاتي سنكي سوايد دولالتا أي سلفت أكا نمني وان خنا سرتين أجر رجولو دا أكا نمني وان خنا سرتين أجر رجولو دا أسلفت نتبي سدين تنرى تقع سدين تنرى لفتا نتويت إيجا تقع سدين رفته هيستوري بكيت تخنا رفته هيستوري نرفته أوكي واني أتي سرچي غوتي هندي ترتيبا ناس جرتي يجو يو أسر رأتي إكسيو خانو كليرين غوني نمني وقاتي جوجل بنتي جوجل خي وقابنا وانسان الرتي أركان جيجو مال غوتا يو نيفي فيتي تاكيتو متنا الرا أكنا غوتا نخوتي يو أمو غوتوتي بچيسو فيتي clear browsing data tweet clear ogaa tweet booda sa'a si falachiisa sa'a meeqarraa haga meeqaa sin jaa browser story saayitii websaayitii ati seente image ati lallaalte kana hundaa jira kanarra tak goote sa'a asitti sii fida sa'aani tweeta all time jettaan all time eega jetteen booda eessa dhufta as dhufta abbaaye clear data jettaan أما خبودرة نتلالة خنين تكاوان الرهدو لالو +500.com في youtube.com إذا clearing ولا تكون جريتشو أتشبودا جوجل خيسودا تكمله
nama agarsiisuu dandeessu sii galee ilaala amma feesbuukaa fi kana qofaa jira googil kee sodaata akka malee seentee nama agarsiisuu dandeessaa jechuudha waan feete ilaali feetu waan qaanyii haa taatu feetu waan gaarii haa taatu feetu waan siimistiraa haa taatu haala kanaan barnoota ajaa'ibaa akka ati baratte abdii alla bishaanilleen hin jiru alaa kulli haal barnoota teeknooloojiidhaa babbareedaa kamirraa akkaan isinii dalagu mee naa'ima akkaataa itti feesbuuka kanarratti raayitii akka Jawaar Mohaammed godhatan fa'aa ni feetani namoota hedduu ka godhachuu danda'u jira garuu akkaataa itti godhatan ni barbaadanii yoo barbaadan viidiyoo tana 1000 laayik godha akkaataa itti feesbuuka keessan buluu raayitii irra godhachuu dandeessan jechuudha. San qofaa miti adeeroo waa hedduu jira takkaa fi lama ni beeyta gaa beekaa waan teeknooloojii irraa osne malee akkana daayinee cabsinee baanee si himuu dandeenya sii galee garuu histii wanni nama ajaa'ibsiisaa maali beeyta akkana sa'a dila tana taa'ee jechuu hoggaati viidiyoo tana akkanuma laaltee maallaqa ammaletti barnoota kana fudhattee osoo laayik hin tuqin osoo sabskiraayib hin tuqin baate sheemii miti sheem wallaahi nama qaanfachiisa okay ati katoo itti galatoomi kan tuqin ammoo humaara koon qabu wala garraa sidummaa yoo akkanuma taate nageetti naa turaa hamma qophii biraatiin walitti deebinutti السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع ربنا الصلوات موسى نجيتنا ترى